qabdee ilaaltu gamee faatitti fakkii namticha kanaatu keessa jira oriijinaala jechuudha mallaqni tun fakkeenya isin argisiisuu danda'a asiin ifaan waan natti ifaa jiruuf keessatti ilaaltanii bakka kana oy kaameratti isinii qabaa qo keessatti mul'atu namichi wayi oya gama ashama ilmaan oromoo harka fuune akkam nagaa jirtu nageenyi keessan fayyaadha miti adda bannee jirra baga jiraattanii akkamme qabbanni yookaan qorri kun akkami isin bira ana bira qorri hammaatee jira kootii akka tuffadhe tole ka guyyaa har'aa mata dureen kiyyaa yookaan ajandaadhaan isiniif qabadhee dhufee waan baay'ee gara nama nyaatuu fi wantoota yeroo hedduu hunda keessanuu mudatuun qabadhee isinii dhufee akkasumas obboleettii teenya tokko mudatee jira obboleettii keenya kan mudateerraa mudannoo obboleettii keenyatii fi waan baay'ee gara nama nyaaturraa isiniif himuuf deema akkuma beekamu nuti ilmaan oromoo yookaan ilmaan addunyaa kanarratti argamu jireenya baqaa yeroo biyya abbaa keenyaa irraa baanee biyya nama biraatti deemnu dalagannee of jijjiirree maatii keenya jijjiiruudhaaf deemnaa jechuudha yeroo kana keessatti waan hedduutu si mudata fakkeenyaaf akkuma amma dura kaasaa turretti fakkeenya sammuun nama dhiphatu yookaan cinqamu of ajjeesu akkasumas immoo waa hedduu ta'uudha kana keessa wanta obboleettii keenya mudate waa'ee mallaqaati yeroo tokko tokko namoonni madaan bira hojjetan yookaan immoo warri bira hojjetan kaddaaman nama gaarii fakkaatanii damooza kee haaluma gaariin sii lakkaanii haaluma gaariin sii kennanii sitti tolanii waa hunda sii godhan sitti fakkaata haa ta'uti kan akkas illee numa jira amma immoo maaltu jira kana keessatti fakkeenyaaf dubareen takka yookaan shamarreen takka mana madaam keessa waggaa 4 yookaan waggaa 3 yookaan waggaa 2 hanga waggaa 1tti dalaydee haa jennu yeroo dalaydee kana keessatti mallaqa koo maatiin na jalaa balleessaa jechuudhaan mallaqa koo warri koo na jalaa balleessaa yookaan buukii qabaachuu dhaburraa mallaqa kana mana ofiitti kuufatti jechuudha yeroo mana ofii kuufattutti mallaqa kana guyyaa tokko ka ilmi namaa kuni biyya ambaatitti nafu ilmi namaa kun biyya ambaatitti nafu ni galaa jechuudha keessattuu namoonni birrii walirra kuufatu arabni doolaara namaa kennaa jechuudha doolaara namaa kennaa jechuudha wanta doolaara kana fideef hin qaba rakkoo santuu waan kanarraa dhufe waan ta'eef namni doolaara hin beekne hin jiru biyya ambaatitti birriin yeroo hedduu doolaaran irra namaa kafalamaa keessattuu yeroo galuuf deemtu birriin biyyoota arabaa kun biyya keenyatti waan hin hojjenneef doolaaratti namaa jijjiiranii kanarraa maaltu mudatee jechuun dandeessanii yaada keessa isin galchuu danda'a maaltu nama mudata shamarri teenya takkatu waggaa 4 mana madaam hojjete waggaa 4 mana madaam hojjete kana keessatti mallaqa hedduu lakkaamu of biratti qabattee turte jechuudha obboleettiin teenya ilmaan oromooti nama biyya kiyyaatii nan beekaa gaba jalaa kanaan hedduu natti boo'u turte homaa gochuuf hin danda'amne waggaa 4 mana madaam dalaydee waggaa 4 dalaydee kana keessatti mallaqa isii hundaa kennaniif mallaqa isii doolaara 4,000 fi cinaa kennaniif waan waggaa dheeraa jechuudha doolaara 4,000 fi 304 naan jettee yaadadhu kennameef egaa kan namni ka dalagatee miree galanii mana ijaarachuuf galanii makiinaa bitachuuf galanii baajaaj bitachuuf galanii waan hedduu bitachuudhaaf namni tuni gammaddee turte warra madaam gaarii bira jedhette warra madaamitti boottee walitti gangalatanii ni deebi'a bakka jaalala keessan kanaaf jettee waa hedduu boossee ofirraa gama Itoophiyaatti deemte egaa ka amma namni kun yeroo Itoophiyaa deemutti dirqama mallaqa Itoophiyaatti isa barbaachisa mallaqni biyya biraa tafa malee hin hojjetu jechuudha ni jijjiirama baankitti isheen tun akkuma boolee geessan mallaqa doolaara 4,304 kana gama baankitti yookaan immoo gama itti jijjiirsifatanitti geessite akkuma achi geetteen mallaqa dilas sharafachuuf yookaan jijjiirachuuf hin deemne mallaquma akkas doolaaruma 500 takka qofa jijjiirsifachuuf deemte yeroo doolaar 500 tana jijjiirsifachuuf deemtutti wanta isiin yaanne fi wanta addaatu sii mudate
wanti sii mudate maali waan si gaddisiisu keessa waa lama beektu waan nama gaddisiisu isheen tuni mallaqa guddaa ammas ol kaatteet qabdi mallayni sii sharafuuf deemte mallaqa guyyoota muraasa qofaaf si tajaajilu doolaara 500 qofa sharafuuf gama baankiitti deemte akka gama baankii geetten wanti addaa ishii mudate wanti addaa ishii mudate kun maal inni mallayni ishiin qabattee deemtu forjidi osoo hin ta'in koppii mallaqa tana gartanii mallaquma tana waraqatuma nagayaa tana irratti koppii godhanii tuma duraa duubesi luuki makan akkanatti maqasuma muranii itti kennan mucaddiita mallayni tunuu gosa lama silaa koppii taate fu takka takkar mallaqa yoo kana gootu waraqata garte amma wanti tun doolaarri tuni melekata qabdi silaa nama beekuuf wanni nani yaada kana ibsachuu dhufeef akka adda baafattaniif isinii dhufeeyyu obboleettiin keenya mallayni isii koppii ta'ee argamee ni qabamte yeroo qabamte gaafatamtutti mucattiin ani biyya arabaatii fidee mallayni noormaal jettee murmite maashina mormuu hin danda'amu maashinni waraqata ganaa yoo irra deebi'anii gaafatanu mallaqa doolaar 4,000 fi mallaqa Itoophiyaa gara qarshii 1,100 meeqati isa 1,200 oliin caala mallaqa Itoophiyaa ayitii kisharaf doolaar Itoophiyaatti qarshii 26 birrii guddaadha jechuudha ni rifate warri baankiitillee qarshii 40,000 wayi bakka fiddee nu agarsiisuu dandeessa jedhanii seerri gargaaruuf ture eessaa fiddire biyya alaati tare madaamiin koo miskiinetti siin itti bootee waa meeqa taatee ummata nagayaa argannee jedhanii itti booyan jechuudha isheen sun garuu irraa dalaydee biyya isiititti dafqesiitiin taphattee waraqata luukii kenniteef waggaa burfuursitee waraqaa gatii dafqashee waraqaadhaan jijjiirteef waraqaa adii namni waluma keessa illee namaa dhayaa miti namni doolaaruma 500 illee taatu keessa namaa kaa'ame ol keessa noormaala koppii adii kana fuudhanii fi lafa kaa'aniif jechuudha. Piliis yaa shamarran kiyya kanarratti maal isin jechuu barbaadda obboleeyyan kiyya mallaqa yeroo fudhattan mallaqa kamiyyoo ta'e adda baafadhaa akkamitti beekuu dandeenya jechuu dandeessan akkaataa itti beektan isin dhibuu danda'a nan beeka. doolaarri tuni salphatti doolaara forjidi moo normaala taati adda beekuun ni danda'ama fakkeenya laala doolaarri homaan qabu sa suurama barreeffama dhibba maalii tana qaba asilleen akkasuma waa takkan qabu wanti adda isii godhutu jira ammalaan forjidi forjinaala wanta adda baasuu dandeettuun tokko wanta adda isii baasuu danda'u jira akkamitti adda baafannaan aan jechuu dandeessan bakka tana argaa jirtu bakka adii yommuu mul'anne tan adii kun ammoo waa qaba homa tokkoon qabu adiidha sa asilleen kun adiidha fakkii takkan qabu bakki kun adii malee bakka kana doolaarri suni orjinaala moo forjida ta'uu isii bifa kanatti ol qabdanii ilaaltanii faa keessatti bakka adii tana ilaaltan la sinitti boo mul'ataa jiraate bakka ileen bakka tana sirriitti ilaala bakka adii tana bakka gartanii fakkii wayiitu hin jiru kun olaala fakkii wayiitu hin jiru bakka tana gubbarra yoo laaltoomuu hin jiru gisee akkatti keessatti qabdee laaltu fakkii namtichi asii kanatu keessa jira yoo ol qabdee laaltu gamee faatitti fakkii namticha kanaatu keessa jira orjinaala jechuudha mallayni tun fakkeenya isin argisiisuu danda'a asiin ifaan waan natti ifaa jiru keessatti laaltanii bakka kana oy kaameratti isinii qabaa qo keessatti mul'atu namichi wayi oya gama keessatti ilaalame namtichi wayi mul'atu garuu gisee akkana siisitu namichi wayiitu hin jiru kulola asilleen hin jiru gartee asilleen hin jiru asilleen hin jiru giseetti siisitu garuu kulooni jira namichi gartee ifa gama keessotitti jira jechuudha forjida ta'uusaa normaala ta'uusaa kana qofaan adda baasuu dandeetta gama keessa jira fakkii isaa jechuudha yoo akkatti ilaaltu akka kuloo fakkeenyaaf namni biyya kanatti lukkuu killee yeroo bitu yookaan puuphaa yeroo bitu keessa ol qabee killee puuphaa sun shamtuudha moo normaala ta'uu isii adda baafata atillee aduu keessatti ol qabdee ilaaltaa jechuudha ifaa keessatti yoo akkana ol qabdee fakkiin nama kanaa keessa hin jiraan fakkii tan ammoo of eeggannoon isin godhuu qabdan maal inni fakkiin tun of eeggannoon isin godhuu qabdan gama gubbaatti yoo jiraateen ta'u gama keessatti ta'uu qaba yoo ifatti qabdee qofa mul'atuu qabdi gisee ati gad deebiste hin jiru inni biraa ammallee hin jira sarara qaba amma sila akkatti qabdan amma mootu bifa kanatti mallattoon barreeffamaa wayii sarara akkana hin jiru ila kuloo ila akkana amma argitanii hoomuu hin jiru asii
duuba kanallee argitanii mi kan wanna kana barraa'ee jira hin jiru garuu yoo akka tol qabde barreeffama maqaa doolaara meeqa akka ta'e USA doolaara 100 jedha mee yoo isin mul'ate isin argisiisa gama keessatti barreeffama gurraatti wayii ilaal sarara wayii gartanii yoo akkana siisen jiru gubbarra yogguu gara keessatti itti qabdu ni mul'ataa jechuudha gartanii kanaaf mallattoolee kana sirriitti eeggachuu qabdan keessattuu gama gubbaatiin wanni hin mul'anne gama keessatti yoo mul'ate mallayni kamuu orjinaala ta'u akkuma mallaqa Itoophiyaa fakkeenyaaf mallaqa biraatis fudhatuu ni danda'ama kuni gama akkasiiti kana waan ta'eef shamarran keenya dafqa keessan bilaashatti akka hin bifneef yeroo kamiyyuu yeroo mallaqa fudhattan mallaquma biyya kamiituyyuu mallaqa san ol qabdanii ilaaluu qabdan mallaqa san keessa mallattoon addaa yoo hin jiraanne ifatti ol qabdee mallattoo wayyoo keessatti hin argine mallayni sun forjii ta'uusaa beeki namoonni biyya keenyaa mallayni forjii ta'uuf maalii akkanatti ilaalan no mallayni kunis waraqatumarraa ijaarame akkuma mallaqa kamiitu walaakin ishaaraa gama keessoo san hin qabu mallaqoonni forjidiin mallayni kuuwwan hunduu mallaqa Itoophiyaa irraa ka'ee haga mallaqa addunyaa kanaa jirutti yeroo ol qabdu ishaaraa qabaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyya, obboleettii tiyya, obboleessa tiyya hundi keetuyyuu mallattoo kana keessatti eeggachuudha qabda. Shamarreen takka dafqa keetiif arabni mallaqa forjiidhaan si sobee waraqataan si sobee akkasumas immoo namoonni hedduu mallaqa keessattuu mallaqa gurguddaa akka doolaaratii fi akka riyaalaa akka mallaqa hidhamaa jechuudha kan sharafamin mallattoolee kana sirriitti keessa laallachuudha qabdanii mallattoon akkanaa keessa hin jiru taanaan mallayni kun forjidii ta'uusaa beeki irraa hin fudhatin ganaasi biyya galtee mallayni forjidii ta'uu dhabuusaa tawakkal xolallaa jedhaniitumaan waraqata yookaan kaartoona guuratanii galanii kasaaruun mucattii sun amma hamma isiin mataa dhiphataa jiru nama naaf himetu beekaa jechuudha isiin hedduu cinqamte nama waggaa 3 maatii ofii gargaartee hin gargaarre obboleessa ofii gargaartee hin gargaarre waa bitattee lafatti hin qabdu mallaqa doolaara 4,000 wayii kaartoonii fudhattee galtee kaartooniin sun birrii takkatti isiidhaaf hin jijjiiramu kasaarte jechuudha kanaaf akka hin kasaarre mallattoolee akkanaa kana sirriitti irraa of eeguu danda'uu qabdanii yeroo akkatti ilaaltan mallayni isin harkatti qabdan hundi ishaaraa gama keessatti mul'atu qabaachuu qabaa yeroo mootu deebistee garana ofirraa gadi qabdu ishaaraan dura keessatti argite sun gubbarratti mul'atu hin qabu jechuudha yoo akkatti ofirraa siisitee qabdu wanni mul'atu tokko jiraatu hin qabu wayita akkatti ol qabdeetiin ifaa keessatti ilaaltu mallattoon ishaaraan isin jedhu ishaaraan isin jedhu kun immoo fakkiin duuba kanaaf fuuldura kanaan mul'achuu qabaa miti no akkanatti duraa duuballeen homaa osoo hin jiraanne gisee ol qabdetti fakkiin keessi jiraachuu qaba jechuudha fakkeenya keessattuu waa'ee ka doolaaraa kana fakkiin namicha kana yeroo asiin ol qabdu bakka kanatti mul'achuu qabu duuballeen hin jiru garuu duuban hin jiru kulo garuu gisee akkatti ol qabdu argachuudha qabdaa jechuudha mallattoo kana inni galee mallattoo kana salphatti argachuu qabdanii obboleeyyan tiyya rakkoo akkanaa kanarraa of eegaa yoo mootu isin dhibee jiraate akkamitti arguu dandeenya jettan gama inboxii kiyyaatiin abaawotii yuutuubii kiyya jala seentanii lakkoofsa kiyya kan waasappii argachuu dandeessan naqunnamuu dandeessan mallayni kee forjidii moo forjidii ta'uu dhabuusaa kallattiidhaan isiniif himuudhaaf ani qophiidha akkasumas immootu gama peejii keenya reedii aadam jedhuun sarchi gootanii achiin na dubbistanii salphamatti mallayni keessan forjii ta'uu kan orjinaal ta'uu nagaafattanii asuma taa'ee adda isinii baasuu danda'a jechuudha asuma kaayiroo taa'ee mallayni kee forjii demoo noormaala ta'uusaa adda siif baasuu ni danda'a ati qofti nagaafachuudhaaf qophii ta'ii keessattuu iyyuu namoonni doolaaran fudhattan mallaqa kana yoo isin dhibee qabaate nagaafachuu dandeessu bilisaan isiniif himaa jechuudha akkanaan isinii jechuu barbaada wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu viidiyoo kana yoo jaalattan hiriyoota keessaniif sheer godhaa akkasumas laayik gochuu isinirraa fatina yaada qabdaniif immoo koomentii nuu barreessaa namoonni mootuu chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayib hin irraanfatinaa isiniin jecha ani kan isinii waliin ture reedii aadam tiyuub kaayiroo yookaan immoo kaayiroo irraa galatoomaa isin jaaladhaa isin kabajaa
chaanaalii kiyya kana jala namoonni jirtan hedduu amalli keessan naaf ta'ee jira. Arabni tokko hin jiru, qoosan tokko hin jiru. Akkuma isin beektan anis waan isin aarsuuf yookaan waan isin as qayyamurraa bilisa waan ta'eef anillee keessattuu waa'ee siyaasatirraa bilisa taanee jirra. Siyaasni kan abbaa qabu jennee abbaadhaaf dhiifne waa'ee gandummaatirraa bilisa. Miidiyaan kun rakkoo shamarran keenya biyya Arabaa yookaan dhiira keenya biyya Arabaatii fi diraamaa qofatu irratti dalagama. Galatooma isin